Fayyaa akkam jirtu daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenya kabajamoo har'aata biyyoolessa Oromiyaa irraa qophii qorqortii siyaasaa ajjeechaa Jaalbuttee Urgeessaa fi guyyaa gootota Oromoo sababeeffachuun dhimmoota adda addaa irratti ajajaa olaanaa ABO Jaalmarroo Dirribaa fi itti aanaa ajajaa olaanaa ABO Jaal Gammachuu Abbooyyee qabannee isiniif dhiyaanneerra. Isin keessummeessuun kan isin waliin turu ani Daandii Elemooti. Hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin turaan affeerraa keenya. Ayyee Jaalmarroo Jaal Gammachuu baga nagaan dhuftan isin lachuu. Ayyee fayyaa ta'e Jaal Daandii. Tolee gara maree keenyaatti ceenaa. Egaa Jaalmarroo isinirraan eegalaa dhimmoota adda addaa bara kana keessummeessamaa fi dubbatamaa ture keessaa tokko dhimma araaraati. Egaan ABO'n marsaa lammaffaa murna bilisiginnaa waliin maree taa'ee ture. Kan marsaa lammaffaa kana isin lamaanuu irratti argamtanii turtan. Haalli isaa maal fakkaataa? Dhugumaa araaraan fixanna jettanii dhaqxanii bu'aan yookaan miidhaan adeemsa araaraa kanarraa argame jedhamu kan uummata keenyaaf ifu akkasumas akka jaarmiyaatti irraa hubatame maalidha? Ayyee Jaal Daandii fayyaa ta'ii. Dhugaadha yeroo darbee gara Taanzaaniyaatti jaallan dirreerraa imalleetu ture. Egaa imalli keenyi araaraanii rakkoo furachuu fi itti amantanii deemtanii kan jedhu araaraan rakkoo furannaa jennee amannes amanuu baannes yoo carraansaa jiraate rakkoo uummata keenya irra jiru dhugumaan bifa kamiinuu akka xumura argatu ni barbaanna waan ta'eef deemuun dirqamuma ture. Egaa mootummaan abbaa irree kuni barcuma siyaasaa irratti rakkoo nan furaa jedhee taa'ee fedhii argisiisuu danda'etti nuti irraa hirmaachuun rakkoo hin qabu. Gaaffii mirgaa sabni keenyi gaafatee deebii argachuu dadhabe qawwee nu kaasise karaa nagaa ni furraa yoo jedhanii carraa sana ilaaluun dirqamuma taati jechuu. Itti amannees haa ta'u ittiin amaniini daandiin sun jira taanaan Oromoo wanti inni barbaadu akka inni barbaadutti deebii ni argata taanaan irraa hirmaachuun kasaaraa guddaa inni qabu hin turre kan ta'es kanuma. Araarichi akkam ture isa jedhu yoo tuttuqnee uummatis maal baruu qabaa kan jedhu himuun barbaachise. Araarri kun tuttureera dudubbiin warra nu gidduu deemee rakkoon impaayera Itoophiyaa keessa jiru keessumattuu ammoo saba guddaa uummata Oromoo kan hirmaachise kuni xumura argachuu qabaa waan jedhu nutti deddeebi'aa nu gidduus deddeebi'aa warri ture ni jira waggaa 2 sanaa olii fi egaa yeroo sana mootummaan abbaa irree biyyittii kana balbala karaa nagaa rakkoo furuu sana cufaa taasisee yeroo dheeraa ammoo walitti deddeebi'uu keessa yeroo itti ayyee ni ilaalla jedhanii wal ilaalla jedhamee carraansaa argamaa dhufe tokkotu ture. Haala carraansaa argamaa dhufe sana keessatti lolli kaaba biyyittii mootummaa abbaa irree Itoophiyaa fi mootummaa abbaa irree kan ture durii TPLF waliin lolli ta'etu ture. Biyyittiin lola hamaa keessa seente. Nutis qaamuma lola sanaati durarraas kaasee itti fufee hanga har'aatti lola sana booddee araarri qaama mootummaa abbaa irree fi qaama TPLF waliin akka goolabamu ta'e tokkotu ture jechuudha. Haala sana keessatti akka irratti hirmaannu affeeramnee turre. Qaamota hedduutullee ture. Allaayansii ka TPLF waliin illee uummannee jirru qaamni sun akka hirmaatu jedhamee ture. Haala sana keessatti tokko rakkoon Oromoo fi rakkoon kaaba biyyittii jiru waliin fakkaatu. Wanni nuti barbaannu illee waliin fakkaatu. Akkaataan dhufaatii rakkoo biyyittii keessaa kan keenyaaf kan Tigree akka waliin fakkaanne beekama. Ammallee immoo Tigraay keessa haalli ture baay'ee ulfaataan lola qaama mootummaa lolu sanaarra caalaa uummata biyyittii irratti beela namni tolche hongee dabalatee dhumaatii hawaasaa irratti waan hedduutu ture. Qaamni biyyittii keessatti seenee warri Eertiraa, qaama warra Amaaraa, mootummaa federaalaa ofiin jedhu hundumaa dabalatee lolli uummata Tigraay irratti deemsisan sun akkaan ulfaatee warri Tigree
rakkoo hamaa seenanii marfama hamaa seenanii turani. Kun yaadannoo yeroo dhiyooti namni hundiyyuu kan beeku haala akkasii keessatti araarri taa'amuu fi kan waraana bilisummaa Oromoo fi qabsoo bilisummaa Oromoo immoo sanarraa baay'ee adda ka ture waan kana walitti fidanii araara wal fakkaataa akkaataan itti deemsisan hin turre waan ta'eef kan isaanii akka emergensiiti iyyuu ture yeroo sanatti haala emerjensii ture sana keessaa jarjartiin bahuullee ni barbaadu isaanii haala akkasii keessatti waan wal fakkaanne walitti fiduun ulfaataa waan ta'eef wal jalaa duuba akka furamu barbaadame wal jalaa duuba furamuu sana keessatti dursi warra Tigraayiif kennamee ture. Achirraa akkuma dubbiin umatee egaa araarichi waan beeknu inuma qabna namni hedduun kan hin beekne maaliif haga har'aattuu waluma quba qabna jara sana walii waan ta'eefi araarichi maaliif taasifamee kan ta'eyyuu araara ture yoo waliigalteeni Piriitooriyaa irratti mallatteeffame suni uummataaf himamee fi kan duubaan immoo waliigalame maal ture maaltu immoo hojiitti hiikamee ka'e waan hedduu jira. Sana akkuma jirutti dhiisnee garaan keenyaatti yoo deebine garaan keenyaatti yeroo deebi'amu itti fufaa xumuratti godhaa kallattii kanas jedhamnaani. Egaa namni mataan isaa nagaa hin taane maraateeru Abiy Ahmed yeroo sanatti wanti inni jedhe rakkoo nageenyaa jedhu isaanii galola yoo xiqqaate uummata miiliyoona tokkotti dhiyaatu lubbuu galaafate rakkoo nageenyaa gara kaabaatti mudate sanarraati mootummaan nagaa kabachiisuuf yeroo socho'etti xiqqoo sirni dhablummaan naannoo adda addaatti ta'e malee lolli gara biraa hin jiru kana yeroo gabaabaatti furuu hin danda'e ammas waan waadaa seenillee rakkoo jirtu wal jalaan furuu isa jedhu sana qaamota international community ambassadors and diplomats waan kana sochoosaa turaniif waadaa seeni hundallee cabsee yeroo gabaabduu keessatti amma hojii manaa isa sirna dhablummaan bakka adda addaatti ta'ee kanan fixaa ka jedhuunidha. Amma gaa araaraa itti deemna jedhame sana didee gara lolaatti deeme. Yeroo sana namni hedduun fira oboo fi qabsoo bilisummaa Oromoo uummata Oromoof yaaddoo ture. Warra badiinsa oboo hawwaniif immoo gammachuu ture. Mootummaan egaa hojii manaa hedduu keessa ture, biizii ture, achirraa amma bayyanateera. Warri fira ta'e waraanni bilisummaa Oromoo duula kana dandamachuu hin danda'u. Warri immoo diina ta'e immoo waraanni bilisummaa Oromoo dhabamuunsaa miilanaa jedhaniitu yaadni wal faallaa akkasii lama adeemaa ture. Yaaddoos haa ta'u gammachuu lachuu wanti ta'e hin turre argiteetta haga ammaas lolli itti fufee jira. Mootummaan abbaa irree waan hundumaa irreen fixuu barbaadu kuni duula guddaa bobbaa guddaa humna guddaa as dachaasee inni sun homaa waan jijjiireen qabu. Waraanni bilisummaa Oromoo kan durii caalaa gabbataa meeshaatiinis humna namaatiinis rakkoo furuutiinis gabbataadha dhufe. Egaa warri nu gidduu deddeemaa ture rakkoon kun lakki akkasittiin dhumatu karaa nagaa fixuu qabdu lolli itti fufuun qabu akkuma garaa bal'inaan itti deemamee egaa dippiloomaat waan ta'anii fi akkasuma jedhu gara bal'inaan mootummaan akkuma deemee kaabarraa rakkoo fixe asittis garaa bal'achuu qaba maal ittiin jedhanii kadhataa turan jechuudha. Nuti homaa duulli sunis waan nu godhe hin qabu. Egaa guutummaa Oromiyaa keessatti gaaffii mirgaa sabni Oromoo gaafatee deebii dhabee qawweessa kaasisee sun gabbinaa fi jabinaan itti adeemame mootummaa abbaa irree kana gara dirquutti yeroo fudhadheeni rakkoo naannolee adda addaatti uumame nan tasgabbeessa ka'edhee waadaa seenes waadaa sana guutuu dadhabee biyyittiin guyyaarraa guyyaatti gara qileetti adeemaa turte. Kana keessaa ba'uuf dirqama gara araaraa kanatti dhufuutu ture. Haala akkasiin egaa wal argaa waliin haasahaa marsaan jalqabaa walitti dhufame walitti dhufeenya sana keessatti haalli baay'ee ulfaataa ture. Gaaffiin Oromoon dhiyeessu otoo barcuma siyaasaa irratti dhiyaatee itti haasa'amiin waraanni bilisummaa Oromoo dursee qawwee hiikkachuu qaba waan jedhu kan jarri sun qabatee dhiyaate. Abjuun isaanii sanaa alatti homaa waa harkaan qaban waan dizaayin godhatanii dhufan waan ta'eef baay'ee ulfaataa xiqqoo rakkooma furuu qofaa osoo hin taane hafuurumti nama walitti fiduuyyuu ulfaataa ture. Tiimiin keenyas dhaqee waan walaasaame haasa'amee ammoo haa taatu erga walitti dhufnee carraa kanaa deebisnee bishaan hin nyaachisnu
yoo walii galamuun dadhabameyyuu walitti dhufuun walii galteedha Oromoo waa hedduu nurraa eegaa jedhamee hafuuruma gaariin ibsi wal fakkaatullee bahee walitti haa deebinu jedhamee akkasiin bahame. Walitti deebi'amuu sana keessatti duulli ololli waan hedduun ture. Sana hunduma waraanni bilisummaa Oromoo dandamatee marsaan lammaffaa gahee jechuudha. Marsaan lammaffaa sun yeroo ga'u osoo waliin argamiin dura tiimiin ABO gara Jeneef kan deemetu ture. Jenevaatti mootummaan qawwee hiikkadhaa jedhu kuni isin immoo qawween hiikkannu jettanii akkaataa kamii walitti siqsuu dandeenya jedhanii warri nu gidduu deemaa ture Jenevaatti yeroo dheeraa fudhatanii rood maappii akkaataa araarri kun itti xumuramuu danda'u woboo maal qaba maal yaada jedhullee diskas gochaa turre jechuudha. Tiimiin achi ture warra nu gidduu jiruu fi mootummoota fedhii adda addaa gaanfa Afrikaa irraa qaban fa'aa waliin wal haasa'amee wal amansiifameetu gara araaraa sanatti deeman. Osoo nuti hin deemiin dura gaafa 16 kaasee hanga gaafa 7 nuti deemnetti almost ji'a tokkotti waan dhiyaatuu fi haasahaatu ture jechuudha Daaree Salaamitti. Haasahaa sanarratti kan dura mataa jabaate mootummaan abbaa irree DDR jechuun disarm, demobilize and reintegrate gochuu sana bira darbee yookaan immoo qawweerraa hiikuu hawaasa keessatti deebisanii gadhaabuuf facaasuu jedhamu sana jechuudha. Sana bira dabarreerra hayyee ka jedhutti tiimiin ABO'n ergatee mootummaa waliin kanarratti walii gale. Mootummaan erga sanarratti walii galamee waraanni bilisummaa Oromoo qawwee osoo hin hiikkatiin akkaataa kamiin immoo biyyittii keessatti qaama mootummaa ta'uu fi gaaffii Oromoo deebisuu danda'a inni jedhamu jennaan warra waraanaatu beekasa kana warri waraanaa wal argee waan kana akkaataatti osoo qawween hin hiikkatamiin rakkoon furamuu danda'u irratti haa mari'atanidha jedhame. Tiimiin nuti erganne injifannoo sadarkaa sanaan gahee xumura irratti waan xixiqqoo hafe jedhamu sana xumuruu fi akka nuti achitti dhiyaannu akeekame. Dhugaadha marsaa hedduu qabsaa'aan bilisummaa marsaa hedduu qabsoon bilisummaa Oromoo mucucaatee kufaa ture. Ganamuu hedduutu ture. Kuni nama yaaddessa ture jechuudha. Jaalgammachuu Abbooyyee jaala kiyyaa waliin dubbataa turree waliinis dubbannee wanni kun akkam taati jaalgammee jennaanii. Silaa wareegamaaf manaa baane kuni dirree lolaati. Dirree lolaa qawweetti dhukaasanii qawween namatti dhuka'ee qofa wareegamanii shinniigas akkasuma ture rakkoo Oromoo furuun karaa qawwee qofaa miti karaa argame hundaan furuu fi yoo furuu dadhabde immoo itti wareegamuuf manaa baane waliin jennee akkasii walii gallee nu lachuu ni deemna jennee jechuudha. Adeemsa sanarratti akkasiin danda'u nuu kennanii waliigaltee mallatteeffame qaamni nu gidduu jiru helikoophtaraa fi fixed wing xiyyaara kan ICRC kireeffatee akkaataatti wal mallatteeffame biyyaa bahuu hin danda'amuuf biyyatti deebi'uu hin danda'amu waan gaaraan ta'e tokko nu amansiisutu argame akkasittiin socho'ame. Tanzaaniyaatti jaallan waliinis wal argine tiimii keenya achi jiru waliinis wal argine mootummaa abbaa irree kana waliin taa'uu deemne. Yeroo mootummaa abbaa irree kana waliin taa'uu deemnu waanuma raajiitu nu mudate raajiima biyya lafaarra hin jiru. Namni nuti achitti dhaqnee argine akkaataa amtisaa namaan gatu. Waan hanguma kanaan duraa walii galamee irratti walii gallee qawween hin hiikkatamu otoo hin hiikkatiin immoo akkaataa itti fuulduratti adeemamuu danda'u irratti roodmaappii jiru waliif dhiyeessaa jedhame sana duuba deebisan. Wanti turte silaayyuu yoo rakkoon alatti akkamittiin deebi'uu dandeenya innee mari'annee xumurannee deemne malee waraana bilisummaa Oromoo fi qabsaa'ota isaa hoogganoota isaa gargar baasuu qofaa ture malee araarri hin turre. Warri nu gidduu jirullee ni rakkate. RRItu ture. DDR jechuun hiikkachuun suni hiikkatamee uummatatti deebi'uun suni irra erga darbamee waan nuti dhiyeessine RRI reorient gochuu, retrain gochuu, integrate security sectorii keessatti akkas gochuutu ture jechuudha. Erga akkas gochuun jechuun immoo nama irra deebitee leenjista. Irra deebitee haaromsita. Achii booddee instituushinii biyyittii keessatti qaama adda addaatu jira sektaroota adda addaatti galchita. Kan nuti irra deebinee leenjisnuu fi ilaalcha adda addaa irratti leenji'e waraanni. Mootummaan abbaa irree waan irratti leenjisee qabaa nuti waan irratti leenjifannee qabna.
Kanadha reorient goone retrain goone integrate goona ka jedhu roadmap dhiyeeffannee deema. Kan irra deebi'ee haaromsa fudhatuu fi kan irra deebi'ee leenjii fudhatu waraana bilisummaa Oromoo qofaan asirratti walii galuu hin dandeenye. Kan leenjisus eenyu? Yeroo mooraa leenjiitti seenamuu akkaataa kamiin seenama? Yeroo seenamu meeshaa waraana bilisummaa Oromoo meeshaan mootummaan waraana isaa hidhachiises akkam ta'uu qaba? Eenyutu qabuu qaba? Furtuun isaa eenyu harka taa'uu qaba? Yeroo leenjiin kennamu wanti nuti leenjisnu maali? Mootummaan kan inni barbaadu yeroo hundumaa walitti qabee mooraatti galchee waan barbaade si barsiisee si gadhiisu. Hin ta'u kun jenne nuti. Wanti ta'uu qabu mootummaan kunis nutis waraana keenya waraana biyyaa gochuudha barbaanna. Waraana biyyaa akkaataa inni itti ta'uu danda'u. Waraana paartiif waraana mootummaa akka inni hin taane waraana biyyaa. Erga waraana biyyaa ta'ee amma yoo argite waraanni biyya kana keessa jiru waraanni mootummaa abbaa irree paartii sana qofaa tajaajila. Namoonni paartii sana nuti hin jirru yoo taatani yoo ta'e isinis hin jirtanii kanaafi jafaadhaa lolaadha jedhu. Akkasumatti kan ta'uu qabu waraanni biyya. Paartiin abbaa fedhee barcuma aangoo siyaasaa yoo injifate waraanni kan biyyaati. Akkuma biyyoota biraa jechuudha. Paartiin abbaa fedhee yoo kufe paartiin abbaa fedhee yoo aangootti ol dhufe waraanni ittuma fufa hinuma jiraata. Kan biyyaati waan ta'eef hin diigamu. Kanaan eda doorfifama. Akkas ta'uun qabu waraana biyyaa gochuu qabna. Kanaafi kan mootummaas kan keenyas akkaataa inni itti reoriented ta'u retrained ta'uu fi integrated ta'uudha qabna turre nuti. Isa kanaaf immoo linkage yookaan phase in the sequence keenya irra. Waraanni bilisummaa Oromoo yeroo leenjiitti seenu kumaatamaan takkaatti hiikkatee leenjiin seenu. Kana kan goonee fi sababa gantummaa si'a meeqa ganamneetiin jiila dhaqabna waan ta'eef jaallannee miti. Dirqamas akkasuma. Walakkaa hanga ta'ee waraana ta'e tokko waraana mootummaa waliin waraana keenya waliin magnee leenjii seename yeroo leenjii seenamu waraanni mootummaa achitti leenji'ee nama ajjeesee reeffarra teessisu nama qaluu waan akkasiitu jira. Kan nuti leenjisuu barbaannu dimokiraasii, walqixxummaa, mirga namoomaa tiksu waraana piroofeeshinaal ta'e paartiin siyaasaa abbaa fedhee paarlaamaa seenuu barcuma aangoo siyaasaa irratti yoo barbaade kophee baasee walitti darbatu nagaa eegsisa waraanni mootummaa. Hankanaachi paartii kamiifuu hin loogu. Mootummaaf hin loogu. Paartii isa mormuuf hin loogu. Inni biyyadha tiksa. Warri wal mormuuf inni mootummaa ta'e yeroo akka barbaadan wal lolani uummatatu ilaallata. Waan isaaf ta'u uummataaf filata. Waan uummati filate immoo waraanni akka inni hojiitti hiikamudha. Instituushinii jira. Waraanni iyyuu keessan isaan kanatu hojjeta. Kana dhafinni. Kun mootummaa abbaa irree sanaaf liqinfamuu hin dandeenye. Inni kun biyya diiguudha. Biyya diiguu miti. Biyya ijaaru. Kanarra immoo darbanii waan isaan jedhanii dimokiraasiin halkan tokkotti hin dhufuudha jedhan. Dimokiraasiin halkan tokkotti hin dhufu uummata wallaalaa kana keessatti jedhan. Uummati biyya kana keessa jiru wallaalaa miti. Wallaalaan isa biyya bulchu. Guyyaa 2018 fulbaana 15 gaafa adda bilisummaa Oromoo hoogganni isaa Asmaraa irraa Finfinnee galu uummanni miileenaan gadi ba'e poolisiin qawwee miti duldhaa baatee karaarra dhaabbatu hin turre. Biyyaaf nagaa kennite mirga isaa kabajjee fi jennaan uummati kana caalaa taateen kana caalaa ragaa ta'uu danda'u hin jiru. Kanatu ta'e. Kanaaf dimokiraasiin halkan tokkotti dhufu uummata wallaalaa kana yoo irreetiin qabde malee ka'edhamu baay'ee qoosa madaa namaatti qoosu sun. Kanarraa kan ka'e walii galamuu dadhaba. Nuti kan jenne waraanni hanga ta'e mooraa seenee leenjii gaafa jalqabu orienteeshinii gaafa jalqabu mootummaan immoo itti aanse political commitment. Waraan hanga ta'e yeroo ati leenjisuu jalqabdu mootummaanoo hanga ta'e waajjira sii banuu uummatatti dhiyaattee haasa'achuu danda'u. Waraanni bakka tokkotti ennaa leenji'u political commitment mootummaan argisiisu bakka tokkotti akkasittiin phase and sequence linkeejii walitti hiinee adeemnadha jennee kana fudhachuudha didan. Kana fudhachuu diduu keessatti irra guddaa warra nu gidduu naannahaa ture rakkate malee warri kuni fiigee dhufee hoteelatti ol nammee kutaa ofitti cufateetu ta'a. Akkatti taasoof nu dhabne. Akkatti yaada dhiyeessi nu dhabne. Waan ati kaastu hundumaa kun immoo higga mangistuu haa ifagdimne dhanii fiiganii baqatanii hoteelatti namu. Higga mangistii sana immoo hin beekan. Amma Biraanuu Juulaa yeroo tokko interviyuu ajaa'ibaa tokko kennaa ture kolfaan marrummaan nu fixaa ture jechuudha. Inni ekkoo izzaam izziim naa iyyaaluunyi hintin iyyaaluunyi waan jedhu tokko barbaadamna addunyaa kanarratti soogidda taanee yeroo hidhee kolfaan marrummaan nama fixu jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo waan tokko seera addunyaa iyyuu hin beeku. Seera addunyaa san dhiisi konstituushinii biyya isaaniirra waan jiru
maqaa dhoofneennaa kana jennu weemmaa eegga mangistuu ayifagdimne kunoo eela eegga mangistiin keessan akkasidhaa ennaa inni immoo taa'anii naasaa ni baqatu kutaatti dhaqanii seenu warri nu gidduu jiru ni jaanja'ee jirtu mataa dhukkubbii ta'e akkasittiin deemame xumura irratti waa kaasanii jechuudha wanti isaan kaasanii mee warra faranjii kana nu gidduutii baasaa dhaamsa abiyyi isinii ergetu jira dhaamsa isaa fudhadhaa nurraa jedhan lakki is akkasii daa'ima waggaa lamaafaa karameellaan goyyomsuu hin dandeenye sanaanii taphanni. Irri guddaan namni achi ture waa'ee qabsoo Oromooyyuu waan quba qabu hin qabu. Nama karee du'aan faa muuxannoo fakkeenya bara Tigreen turte ani silxee bakka bu'eeni Tigree wajjiniin hojjedhee uummata akkoo akkas godhee isinis akkas taatanii akka biraanuu faa akka qajeelaa faa otoo taatanii nama akkasii faati jechuudha namni achi jiru. Gadi fageenya rakkoo biyyittiiyyuu warra quba hin qabne. Akkatti waliin haasawaan iyyuu kan nama rakkisu jechuudha. Kanarratti mee walitti dhufna tole aan ofishaalii bifa ofishaaliin taaneen daqiiqaa 5 sinii kennina maal nutti haasoftu enneen jaalgammee hin jira anaaf jaalgamme. Abii dhaamsa sinii qaba dhaamsa akkamii faranjii biratti haasawuu hin feenu rakkoon qabu garuu ofishaal miti jennee dhaqnee teenye wajjinaa wanni haasofne wal taanee faannoof shaabiyaa lollaa waraanni qawweeyyuu ni hiikkatu waraanuma biyyaatti fidaa dabalaa isiniif immoo hangoo isinii laannaa haadha jedhanii nama kofalchiisa ummata hammana ga'utti qoosuudha ta'e akkamittiin jechuun Tigree loluu lafarraa fixu shaabiyaa faannoo abiyyi faa waliin hiriiru. Amma immoo rakkoo dhuunfaa isaanii achitti wal dhabanii fi Oromoon immoo hiriiree isaan kana loluuf dhiiga dhangala'uu fi akka dhiiga dhangala'uu loluuf iyyuu miti mala ittiin kiyyootti nu galfatantu ture. Maalii fi rakkoo biyyittii furuuf wanti nuti dhiyeessine faannoo sanayyuu dabalate rakkoo biyyittii furuuf ammoo akkitti isaan nu ilaalanii akka diina amaaraa taanee waan kana dabnee fudhannee itti seennu wayifaatti nu laatu. Rakkoo biyyittii furuuf garuu wanti dhiyeessine roodmaappiin nuti dhiyeessine mootummaan instituushinii biyyittii keessa jiru kan waraanaan poolisiin humna nageenyaan qabatee akka barbaadetti cancala tokko malee gulufsiisu itti cancalamuu qaba. Dimokiraasiin halkan tokkotti dhufu jettan garuu halkan tokkotti shaakaluusaa jalqabuun ni danda'ama har'a jalqabuu dandeenya. Kanaafiyyuu instituushinoota biyya sana keessa jiranii dimokiraatessuu fi bilisa taasisuu keessatti hojjechuun biyyittiif nagaa waaraa fida. Erga sana goonee walitti dhufnee booddee uummati waan barbaade filachuu danda'a. Achii booddee iyyuun dhaabbatu qabsoon bilisummaa Oromoo uummanni Oromoo bilisa bahee instituushiniin biyyittii loogiirraa walaba ta'e yoo jiraate isatti aanu mirga hiree murteeffannaasaa uummata Itoophiyaa waliin jiraachuu yookaan jiraachuu dhabuuyyuu murteeffata. Hanga kanatti deema qabsoon keenya waan ta'eef goyyomsa akkasiin hin dhaabbatu kan jedhutu dhufu. Haala akkasii keessatti nu baqatanii guyyaa 3 moo akkas hoteela galanii ciisanii warrumaa nu gidduu jiru ergu takka ni dhufu takka nu deebi'u warri nu gidduu jiru ituma sana jennu guyyaa 3 booddee egaa wanni godhamu hin jiru jennaani ambaasaaddoroonni achi jiranii guddoo rakkatanii mootummaa kana humnaan dirquutti deeman kottaa taa'aa haasahaa waan sababa itti hin fudhannu jettanii dubbadhaadha jedhame. Yeroo akkasii kanatti waan isaan dubbatan baay'ee nama kofalchiisa. Waraanni bilisummaa Oromoo aangoo barbaada waan hamma kana ga'u ituma lafa tokko taakkuu tokko iyyuu hin qabatiin barbaada ololaan dhufanii jechuudha. Guyyaa sana akka carraa ta'ee ambaasaaddarri Ameerikaa amma Itoophiyaa jiru Masiingaatu jira. Ambaasaaddar Masiingaani lafa qabannaa kanallee meedhiisaa ani Finfinnee irraa bahee irraan oleen xooxxoo fa'aa konkolaataa kootiin qilleensa bareedaa fudhachuu fedhiin qaba garuu hin danda'amu jedhe maal jechuudha. Hin danda'amu jechuun waraanni bilisummaa Oromoo naannoo inni jiru sadarkaa kanatti quba qabaachuu ambaasaadarri kun. Warri USA fedhii mataa isaanii haa qabaatanii rakkoo xumuruufis fedhii haa qabaatan waan fedheef ambaasaadarra lamaan jechuudha. Sadarkaa sanatti nu bira turan. Namni kuni akkasittiin deebisee fi dirqanii fidanii nu bira kaa'anii galgala tokko naannoo sa'aatii 11 akka sa'aatii naannoo kanaatti walitti dhufamee waan dhiyeessuu qabnuu fi akkaataatti RRI'n hojiitti hiikamuu danda'u roodmaappii qabnu dhiyeessuu irratti gaafa dhufnu
warri ambaasaadaronni nu gidduu turani, warri taajabdoonni nu gidduu turani, warri walitti nu fide rakkoon kuni akka inni adda hin cinne akka inni furamu walitti dhufeenyi kuni akka hammeenyaan gargar hin bahamne fedhii guddaa agarsiisaa waan turaniif yoo walii galuullee dadhabdanii dhukaasa dhaabuu, dhukaasa namooma, dhukaasa humanitarian aid isa jennu dhukaasa dhaabaati. Uummanni rakkoo qaba, rakkoo guddaa keessa jira, uummati keessani qaanaha, dhukkuba guddaatu biyya sana keessa jira, beelatu jira. Gargaarsa sinii kennina, dhukaasa dhaabuu wal mallatteessaallee sadarkaatti nuun jedhantu ture waan ta'eef yoollee araadi kun itti fufuu baate kana goona jennee wal argine. Wal arginee daqiiqaa 5 nu biran turree jechuudha. Eegga mangistuu Haayifagdin isin biyya diiguu fi yoo immoo kana sinii goone faannoon immoo bor kana nu gaafata, kana immoo akkatti gadi baasuu dandeenyu hin qabnu maal jedhanii gadi bahan. Akkuma durii egaa hoteela isaaniitti dhokatanii taa'uu walitti deebinaa jennee osoo teenyuuti ambaasaadaronni sunis nu biraan deemne. Ni deebi'u jennee suma teenyu namni Reedwaan Huseen jedhanii arrabsoo Ingiliffa shafaafaa tokkoon gadi bahee waan inni tiwutarii isaa irratti maxxanse waa hunda adda kutee. Akkasittiin ture araarri Taanzaaniyaa ture. Achii booddee yeroo suma galgaluma sanarraa kaasanii baqatanii deemu. Baqatanii waan deemaniif waraanni bilisummaa Oromoo wanni inni gochuu danda'u waan tokkoyyuu waan hin jirreef araaraaf ammoo du'ayyuu yoo ta'e araaraaf jecha lubbuu keenya aarsaa goona jennee Oromoof haa darbu malee nuti du'uun sodaannu jennee qilleensa Itoophiyaa keessa kan mootummaan abbaa irree sun to'atu keessa dabarree deemu. Jaallan lubbuu isaanii balaaf saaxilanii duuti qawwee qofaan miti, wareegamni lolaan qofaa miti, sabaaf ta'a taanaan wareegamni kamuu nagaa fida taanaan sanan sodaannu jennee deemne. Sanaa ol wanni gochuu dandeenyu harka kennachuu qofaa ture. Harka kennachuun immoo waan hin danda'amneef qabsoo bara dhufaa darbaa ilmaan Oromoo kumni itti kitimamanii jaarroleen keenyillee har'a itti salphatanii nagaaf jecha asmaraarraa gaafa galanii kaasee gariin har'a hidhaa jiran, gariin immoo wareegama lubbuu kafalaa jiran, gariin immoo mana ofii keessatti yoo guddate qilleensa rabbi isaanii kenne hafuura baafachuu qofaa irraan kunne mootummaan abbaa irree kun malee waa hundarraa kute akkaataa kanaan haala jiran kana keessatti harka kennachuun waan hin malle waan ta'eef qabsoon hidhannoo ammas marsaa biraaf akka itti fufuu waan kun lubbuu namaati gaaga'a, qabeenya biyyaati gaaga'a, maatiidha diiga, lafa onsaa, jiruu fi jireenya namaa golgoleessaa kun akka itti fufu mootummaan abbaa irree kun heeyyameeti nu baqatee deeme. Arrabsoo suni kutaama sana keessa teenye ambaasaaddar Maayik Hamar irraati waan ta'e inni argirraati taa'ee dubbatame. Innis abdii kutuun dhufe dhukaasni dhaabuu waa'ee gargaarsaa irratti hundaa'e torbee tokko haa ta'u torbee lamaaf wanni sunillee hin fashale. Mootummaan kun dirqama silaa mallatteessee qaba ture. Akka daa'ima baqatee deeme warri nu gidduu jiru warri ICRCs dabalatee waan kana biyyatti deebi'uu fi booddeellee akkaataatti walitti deebi'amutti kanaan duras shakkiitu sin gidduu ture. Shakkiin akkasii kunillee yoo mootummaa waan kana raawwate xiqqoollee hir'achuu danda'a jennaan shakkii irratti shakkii biraa dabalanii international lawuun beeku ooboonii ka'edhanii international lawuu dhiisiitii pirootokooliin achitti mallatteessan iyyuu kabajuu dadhabanii sanayyuun beekan baqatanii haala itti biyyitti deebi'amullee didan. Gaafa isaan didan nuti gabbaruu hin deemne yeroo keenya fudhanne carraa sanaan silaa baanee waan mootummoonni adda addaa investitti godhan sanarratti dhimma baanee waan biraan hojjennu turre. Pirootokooliin sun jira. Garuu erga mootummaan kun didee yeroo barbaannetti waan barbaanne hojjenne akka deebinutti murteeffannee bubbullee waan hojjennu hojjenne rakkoo furachuu qabnu furanne kallattii walii kaa'uu qabnu walii keenye daandii duraan tolfanneerra deebinee dhufnee galle mootummaa kamtu jiraayii Itoophiyaa ishee kamtu daangaan ishee kaabaa kibba bahaa dhihatti tikfameeraayitii nama rakkisa waan nama rakkisu hin qabu. Mootummaanii daangaa ofii tikfachuutu miti naannoo mana jireenya isaatuu tikfachuu mootummaa dandaheeru miti waan ta'eef galuunis nama rakkisu sanas itti amannee baane waan hojjenneerruuf waan tolfanneerru beekna waan ta'eef akkasitti gara dirree qabsootti deebine wanti araara sanaa ammanuma fakkaatanii waan irraa sii tuttuqee carraa jirummoo jaala kiyyaaf hin kennaa fayyaa ta'e jaaldaandii. Galatoomaa waan bal'aa kaastanii gara jaalgammeetti deebi'aa.
Ayyee jaalgamme egaan waanuma amma kee irratti ololli bal'aan aangoo gaafatanii waan jedhuuni bakkoota adda addaa irratti aangoo gaafatanii kun immoo biyyattii bulchiinsa biyyattii harka keenya keessaa baasuudha kan jedhu kaasan. Isa kana maal hubattanii maal irratti jettu waan isaan ololan hedduun isaa maal fakkaata kan jedhuu fi kanumaan wal qabsiisee yeroo ammaa olola tokko tokkotu deemaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo dadhabeeraa aamnee loluu hin qabu jira jechuumaaf yoo cacarraaqe malee raayyaa ittisa impaayiritti dura dhaabbachuu hin danda'u jedhanii warra dubbatantu jira. Haala isin of harkaa qabdaniin dhaabbiin yookaan ga'umsi oboon amma keessa jiru maal fakkaata? Fayyaa ta'e jaalladhi. Egaa haala araaraa bal'inaan jaalmarroon waan irraa hambise hin qabu. Tokko tokkoon ni mi'ee jira. Egaa wanti keessa dabarree kan inni kakaasee san turee jechuudha. Kanaaf egaa bakka ati na gaafattetti aangoo gaafatanii maalii kan jedhu. Egaa jalqabumarraa bakka tokko tokko irratti hoggaan itti dabalee rogguma dhaqnetti akkuma jaalli jedhe sanatti dhaqne. Seensumarrattiyyuu jalqaba waa'ee waraanaatti kaasan. Waa'ee waraanaa haasa'amuu qaba kan jedhu kaasan. Nuti ammoo waa'ee waraanaa boodarraa rakkoon qawwee nama kaasifte waa'ee dhimma siyaasaati. Kanaafuu dhimmi siyaasaadhaa dursuu qaba. Yoo inni furmaata argate kaleessa sun furmaata dhabeedhaaf qawween ka'ee. Kanaafiyyuu ka dursuu qabu dhimma siyaasaati kan jedhu qabannee nuti isaan ammoo waraanni dhimma waraanaatiyyuu dursinee laf kaa'uu qabnaa ka jedhu qabanne. Egaa maaliif ka jedhu ka jaalli kaase sanaaf barbaaduu jechuudha. Walumaa galatti waa'ee dhimma araaraa kana uggaa laallu. Egaa nuti araara kana tokko hoo carraan ta'e rakkoo Oromoo bara dheeraa keessattuyyuu mootummootaan hoggaa dhufetti kabeebsaan bira dabramu. Akka inni kabeebsa ammatti carraa argame kanatti kabeebsaan kan bira dabran osoo hin taane waliigaltee agartee rakkoo kanaaf furuudhaaf iggitii ta'u tokko ta'uu qaba ka jedhu qabna. Kan lammaffaa immoo waama nu qabanne kanaayyuu qaamii addunyaatti beekuun hubachuu akka inni qabudha. Egaa isaanuyyuu immoo waan kanaaf hagam qophiidha. Rakkoo kana hundeedhaan furuudhaaf hagam qophiidha ka jedhu sanas achi keessatti yoo arguun yoo agarte qophii ta'uu isaanii hoggaa argame ammoo waliigaltee amma duratti jedhe sanaan akka inni goolabummaaf yaane. Duuba kaasaa amma ati na gaafatte sana keessatti egaa walumaa galatti rakkoon siyaasaatii Oromoon ilmaan isiidhaa ganna 50 ol gabbaraa turte malee gaafatama yookaan aangoodhaaf hin turre. Osoo gaafatama taate maqaa dhafuu isaan harkaa qaba. Kanaafuu nuti ammoo rakkinni kun akkuma duratti jedhe sanatti egaa kabeebsaan osoo hin taane waliigaltee araara iggitawaa ta'e tokko kan rakkoolee kaleessa daddabran sana akka hin deebifnetti waan jaalli kakaase hedduu ka keessatti hammate bilisa ka ta'e egaa yeroo akkuma duratti ibsetti irra deddeebi'aadhaan yeroo kabeebsaa godhan san keessatti kan ittiin ukkaamsaniin caasaalee ittiin ukkaamsaniin isaan harka jira. Caasaaleen ukkaamsaa kun bilisa ta'e akkaataa bilisaatiin kan ukkaamsaan keessa hin jirre rakkoo bu'uuraan furuu ka jedhu irratti aggaammanne waan taateef egaa kaasaa san keessatti inni kun bilisa ta'uu qabaa, inni kun mootummaa harka ta'uu hin qabu. Rakkooleen kun kan irra deddeebi'aa dhufeef sababa kanaafiyyuu kun bakka bilisa ta'etti jijjiiramuu qabaa. Caasaaleen kun caaseen ukkaamsaa kun caasaan ajjechaa kun guutumatti caasaa bilisa ta'etti jijjiiramuu qabaa. Yoo san gaaffiin uummataa sirnaan deebi'a. Yoo kana uummati aangoo kana uummatti dhuunfate yookaan bilisa ta'ee kan uummata sana biyyattii sanaa tajaajilu yoo ta'e qofaadha. Rakkinni biyyattii san keessa jiru
guutumatti furmaata argata. Kanaafiyyuu inni kun Oromoodhaaf qofa osoo hin taane impaarettummaa sanaayyuu rakkina kan itti fide waan taateef inni kun jijjiiramuu qaba. Jijjiiramuu qaba. Yoo kana ta'e qofaadha kan nagaan bu'uu danda'u, rakkoon furamuu danda'u kan jedhu ejjennaa kana ture. Egaa isa kana akka ammaatti jette kanatti deebisuun isaaniitti mul'ata jechuudha. Maaliif yoo sana ta'e akka ofii barbaadan ta'uu waan barbaadaniif yoo sun hin jirre taate ammoo akka ummati fedhuu fi dhugumaan dimokiraasii dhugaa biyyattii san keessatti diriirsu waan ta'eef isa kanarraa baqatuun sadarkaa akkasiitti gadi buusanii haasa'uu ture jechuudha. Kanaafiyyuu nuti gaaffiin keenya Oromoon kan ilmaan isaa itti gabbaraa jirtu namaaf osoo hin taane akka Oromootti ganna 150 olitti mirga dhabee fi abbaa biyyummaa isa dhabe goonfachuu dhuunfachuudha. Har'as sanumatti jirama. Ilmaan isaanii gabbaraa jiran, manni isaanii irratti gubataa jira, qabeenyi isaanii saamamaa jira. Inni kun cuftuyyuu kan ta'amaa jiruun caasaalee ummataa ta'uu dhabuun kan mootummaa ta'e sun gara bilis ta'ee ummataaf akka oolu kan jedhudha jechuudha. Egaa kanarraa kan ka'e kun isaaniif hin liqinfamu. An akkan itti yaadutti araara sana yeroo kanatti yeroo marsaa lammaffaa keessattiyyuu marsaan tokkoffaallee marsaa lammaffaallee keessattiyyuu marsaa lammaffaa keessatti rakkoo kaleessa warra kaabaa waliin turan bifa akka amma jaalli jedhe sanatti yoo gabbuufatan rakkooleen dhibii isaan mudate kan amaaraa isaan mudate kana carraa jaalmarroon dubbate sanaan qaamii waraan bilisummaa Oromootis ilaalcha akkasii waan qabuuf nu waliin hiraaraa yookaan ammoo akkanatti nutti dhufan jedhan. Egaa tokko tokkoonis akka dhuunfaattis wanti haasa'aa keessaa warra amaaraa kana kaasanii akkas jechuutu ture jechuudha. So nuti ammoo rakkinni waliigalaa kaffide kana nuti akka Oromootti qabsoo kagooneef ofii mirga keenya arganne mirga namoota dhibiidhaan immoo sarbuu osoo hin taane inni sun nagaa fiduu hin danda'u waan taateef cuftiyyuu mirga Oromoon argatte san yoo argatte impaara san keessatti nagaan bu'a ka jedhu jalqaba bu'uura isaatirraa kaasee adda bilisummaa Oromoodhaa hanga ammaatti ejjennaan inni qabu kan ture. Isaan ammoo akkasitti reegan akkuma duratti kaafame sanaa jechuudha. Sanarraa kan ka'e egaa akkuma jaalli ibsetti dhugaa dubbachuudhaaf warruma qaama waan kana qopheessee fi iddoo ture jechuudha yoo jenne dhugaarraa fageenya hin qabu jechuudha. Baqatu wanta kaleessa jaalli jedhee yeroo baatii tokko oliitiif waliigalteen latteeffame cuftuyyuu irra deebi'ame. Egaa gaafa Reedwaanii fi Geediyoon dhufan wanta duraan haasa'ame cuftuyyuu keessa deebi'ame akka haaraatti gad dhufee jechuudha. Akka haaraatti hogguu gaffidanis jalqabumaarra dhimma waraanaa taasofnaa malee dhimma siyaasaa eegeerra ta'aa kan jedhu ejjennaa akkasiiti. Egaa kan waan idduu deemarraa akka san jalqabnaanis rakkoo biyyattii sanaaf furuu kan danda'u gaaffileen ummata kanaa ka deebii argatu jalqaba inni kun bilis ta'ee sirraa'uu qaba. Kanaaf mootummaa harkaa bahuu qabaa ka jedhu sun isaan ammoo mootummaa harkaa bahuu ka jedhu sun akkuma jaalli jedhe san kun biyya diigaan kaan taasisan heerri keenya akkasiin egaa kanuma kanaan yeroo isaanii hubanii xumurarra akkas ta'e jechuudha. Isa lammaffaa amma olola deemaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoodhaa faca'ee yookaan ammoo raayyaa ittisa biyyattiidhaa san dur dhaabbatee loluu amlee hin qabu ka jedhu kun egaa bara dheeraadhaaf kanuma deemaa ture. Yeroo hundaayyuu kan isaan haasa'an kanuma. Kun ammoo mallattoo burjaajii uummata keessatti uumuudhaaf itti fayyadamaa bahanii fi ammas itti jiran malee waraanni bilisummaa Oromoo bakkuma isaa san jira. Egaa lolees ogguma isaan haasa'aa jiran sanaayyuu wanta addunyaatti agarsiiseen qaba. Ka durii caalaa 1000 booji'ee agarsiisaa ture.
Kanaafiyyuu nuti bakkuma kaleessaatti bakkuma sanarra ejjina fulma sanarra jirra isteeppa itti aanutti dabruudhaaf ammoo boodarra waan kakaafnu hedduu waan qabnuuf amma kan irra jirru kana kun ololli silaa isaan walumaan dhalatanii walumaan guddatanii as ga'anii boru waan lafa hin jirre isaan amala isaanii keessatti har'a sobanii buluu fedhu har'a sobanii nama burjaajessu malee boru waan hin jirre har'umaaf guyyaa tokkichaaf callaa propagaandaa guyyaa tokkichaa yoo argatan sunuma akka onnitiitti irra eeggatu waan boru lafa hin jirre waan boru mul'anne yeroo hundaayyuu wooma yeroo geen godhuu barbaadan wooma yeroo waan tokko tolfachuudhaaf guu barbaadanitti wanti isaan dheenna kana hiriira waliigalaadhaa jedhu sanatti dhimma ba'uudhaaf isa san uummata kana jaajeessanii isa san baasifachuudhaaf jecha faabrikeet godhanii olola oofanii malee nuti pirogiraamatti hin qabnu lollaa pirogiraama isaaniitiin hin lolluu akkaataan itti hojii keenya gaggeessinu kan mataa keenyaa qabna kan isaanitti waliin hin deemnu so wanti isaan jedhaniif waan amma duratti siin jedhe sana geen godhuudhaaf waan guyyaa tokko geen godhuudhaaf soba guddaa tokko sobu kan ammoo fuulduratti walitti dhufnee kan dirreetti mul'atee silaattuun ceeranii uummata Oromootis arguudha nuti akkuma kaleessatti ejjina sana caalaadha jabaatne fuulduratti duratti nu tarkaanfachiisu sadarkaa sanarra ejjina agansiin jechuu barbaada yaaldaandi. Jaalgamme iddoo galatoomaa gara jaalmarrootti hin deebi'a. Maree dhimmoota jaarmiyaan wal qabatutti gidduutti dhimma gidduu kana taatee raawwatettinis hin geessaa. Kibxata darbee nama hooggana siyaasaa beekamaa qabsoo karaa nagaatti amanee socho'u Jaalbattee Urgeessaa ajjeefamuu isaanii dhageenye ajjechaa sukkanneessaa irratti raawwachuu isaatu ragaan suuraa ba'e agarsiisa. Ajjechaan kun maal mul'isa? Sababni ajjeefamuu qondaala siyaasaa kanaa maali jettu? Ayyee fayyaa ta'e jaaldaandii ajjechaanii Jaalbattee kan guddoo onnee nama cabsu ammoo haa taatu inni waan itti amane irrattidha kan inni wareegame. Ajjechaa sana dura waa jechuun barbaada wanni jechuu barbaadu kan jaalgammeen tuttuqee darbe irratti xiqqoo waatti dabaluu fi mootummaan kun soba isa akkasii miti. Soba borutti ceeruu yookaan guyyaa tokko waa buufachuuf sobuyyuu miti daataa soba mootummaan kun waan rikoordi ta'ee taa'e. Daataa qabatamaa waan galmee addunyaa irratti galmee biyyittii irratti waan daataa ta'ee rikoordi ta'ee taa'e soba. Mataarraa hanga gajjallaatti kanatu baratamee jira. Soba akkasiitiinidha jiraata mootummaa akkasii. Soba sana immoo uummanni biyyittii short memoriyaaniidha waan jedhani hin yaadatu jedheetu Abiyyi dubbateera. Yeroo araara deemne sana yaadatta yoo ta'e soba guddaatu gadhiifame waraana bilisummaa Oromoo keessatti. Kana hundumaa nuti expect gooneerra eegneetu jaallan waliin mari'anneetu baane. Dirree guutummaa irratti waraanni bilisummaa Oromoo hoogganni isaa isa baqatee deemeera. Waan har'a deebi'ee biyyatti gallee waraana waliin deemnu kana sobuu jechuudha. Daataallee sobu. Kanaafi waraanni bilisummaa Oromoo baqatee deemeera kana booddee lola itti bannaa hooggansan qabu yeroo sana lolli banamee ture dhugu. Lolli yeroo sanaa yeroo kamuu caalaa waraanni bilisummaa Oromoo dirree irratti qolate meeshaa guddaarraa hiikkatee jira. Araarri osoo deemu. Nuti dhugumaan araara sanaa Oromoof barbaanneera. Osoo araara sana danquu barbaanna ta'e tokko mootummaa kanan amannu bakka jirurraan baanuu jechuu dandeenya. Lammataa mootummaan kun warra karaa nagaa itti amanee gale hundayyuu hidheera. Kanaaf itoo hidhaa jiranii nuti immoo eessatti galuuf deemnaa jennee danqaa taasisuu dandeenya ture. Warri kun haa hiikamanii jechuu dandeenya ture. Haal dureellee hin keenye gaaffiin Oromoo yoo deebii argata ta'e haal dureetiin hin danqinu gufuu hin taanu Oromoon mee hafuuraa baafatu jennee sadarkaa kanattidha adeemne waan ta'e.
soba sadarkaa sanatti yeroo sobametu itti fufame. Ammoo maaltu jira? Dhugaan tokko jira. Dhugaan jiru tokko mootummaan kuni muddama sarraa dhumaa keessadha jira. Muddama sarraa dhuma nutu beeka waan hojjechaa jirru beekna waan ta'e. Jallan amma dirree irratti guutummaa guutuutti wal nu argisiiseeraa jechuu warra dhihaa fi kibbatti walirraa fagaannee jirru wajjin jaala kiyya wajjin wal nu argisiiseera. Waan lafa kaa'annee jira. Hafuura jaallummaa fi walii galtee dirree irratti ititaa deemaa jiru jira. Zooniileen akkaataatti talii gama waan tolchinee fi hir'inoota qabnu waan guuttannee jira. Sichitti itti deemuu ka dandeenyu jaalgammeen illee ka booddee ibsina jedhe kana. Ititni sun tasgabbiin suni namoonni mootummaan kuni gadi yaafatetu jira beeka. Warra miciraan namummaa hin qabne warra dhiiga Oromootiin taphatu Oromootiin taphatu warra firfaarii bubuutuu tokkoof hojjetu dargaggeessa baratee barnoota hin qabne hojjetee hojii hin qabne carraan haftee waan akkasii keessatti dhiiga namaa dhangalaasee deemuu danda'u maqaa waraana bilisummaa Oromoon bakkoota adda addaatti qindaa'aa turan ture jechuudha. Kanattidha humna arganne nuti. Dirreen kun dirree isaan baachuu danda'u akkan taane guutummaa guutuu irratti walii galle. Kanaan dura haalli deddeemaa ture wal hubannoo dhabni tokko isa dhihaatti, inni tokko isa kibbaatti, inni tokko isa kaabaatti, inni tokko isa giddu galeessaatti akkasuma immoo mitiyyuu waliin jechaa kan turre ture. Amma iddoo hundumaarraa tokkoome waraanni bilisummaa Oromoo inni sirna qabu, inni jaarmiyaa qabu, inni akeekaaf kaayyoo qabu, inni waan mana bahee fi beeku maaliif akka wareegamu. Egaa akkasittiin haalli ture ijoollee Oromoo barnoota dhorkatanii hojii dhorkatanii carraa garuu nama ajjeesanii nama saamanii nama gudeedanii akka jiraatanii mootummaan kun mootummaa miti beeku. Namaa miti gartuu kamuu bakka hin bu'u saba kamuu bakka hin bu'u mootummaan kun. Mootummoonni warri akkasii kun warra ergamtummaa fi warra gadhaantummaan itti dhagahamu booji'amummaarraa har'a gara gooftummaatti jijjiiraman hattootatu walitti qabame waan ta'eef saba kamuu kan bakka hin buune anaannannaa saba kamiiyyuu hin qaban. Akkaataa kanaan dargaggeessa Oromoo fi namoota biroollee qawwee hidhachiisanii rifeensa guddisiisanii sansaakkaa woboon qabullee kan hin qabne mandara keessa akka saamaa ture kuni dirreen qabsoo xaliila'oo fi itasuu walii galteen dhufuurraa iddoo tokkorraa isa tokkotti qabatee jiraachuu warra hin dandeenye jira darbee. Wanni kuni nuufuu gaarii. Mootummaa kanaafuu galata qabnaa jechuudha. Uummata Oromoo keessaa wanni kun xaliilawee bahuun qabsoo bilisummaa Oromoo kan maqaa xureessuu fi kaayyoo waraana bilisummaa Oromoo kan hokkolchiisu sanaa irratti duulutti jirra jechuudha. Dirree kanarratti sarvaayiv gochuu hin danda'an. Kanaaf daddachaafachuutti jira. Ijoollee akkasii lama sadii kan bakka adda addaatti sirna dhablummaa akkasiitiin sochootee nu keessaa deebisuu fi warra kanatti immoo mammakanii ijoollee biyya keessa jirtu kan uummati beeku. Sobni sun rakkoon isaa uummatatu beeka. TV irratti waa sobuu dandeessa isa fagoo jiru san beekne uummata sobuu hin dandeessu. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo kan yeroo kamii caalaatidha gara tasgabbii fi xaliila'uu fi itituuttidha deeme. Inni akkasii immoo sirna dhablummaa keessummeessuu hin danda'u. Haala akkasiitiin wanti adeemaa jiru kuni qabsoon bilisummaa Oromoo burjaajiin kanaan dura ture. Warri kanaan dura qabsoo kana doomse, warri kanaan dura qabsoon kun ilmaan abbaa gadaan hoogganamti jedhe waan hubataa dhufee fi jarri kun amalli isaanii inni sirriin bulgummaan isaanii inni sirriin amma ifatti mul'ataa gaafa dhufu namoota akka jaalbattee urgeessaa fa'aa ajjeesu ololammoo qabsoo bilisummaa Oromoo qawween dadhabame waan tokkoon iyyuu jilbeenfachuu dide ololaan immoo miidiyaa irratti bahanii maqaa xureessii gaggeessuuti waan xumuran muddamuu argisiisa waan xumuranitti fakkaata akkan xumurrees beeku muddama sana argisiisa namoota biyyittii kana keessatti rakkoo furuu dandahan dhiibbaa geessisuu dandahan jedhaman hunda irratti ajjeechaan kun kan inni qiyyaafateeru kan nuti arguu jirru kanuma nam tokko lamaati malee inni kun egaa murtoo barbaada amma yoo ilaalte artist Hacaaluu Hundeessaa ajjeefame Oromoon guyyaa tokko guyyaa lama boo'ee gal. Kanaafuu arganiiru jechuu laphee uummata Oromoo.
akkasumatti itti fufaa jaalbatteen ajjeefamee guyya tokko guyya lama iyyinee galla yoo ta'e borummoo eenyutu itti aanaa maal jennaan namoota hedduutu nagaaf jecha umurii isaanii qabsoo keessatti guban nagaaf jecha qabsoo bilisummaa Oromoo kanaan dura keessatti wareegama baay'ee baasan nagaaf jecha lubbuu ofii tokkittii qaban osoo hin mararfanne bobaa mootummaa kanaa jala kan jiran baay'ee nama yaaddessa. Wanni nama yaaddessu kun garuu yaaddoo ta'ee hafuu hin qabu. Waan itti deemuu qabnutu jira jechuudha. Uummanni keenya waggaa waggaan akka sabaatti, akka naannoorraa naannootti, akka afaan daangaarra jiruutti, kaabaa hanga kibbaa, bahaa hanga dhihaa miidhamaa ajjeefamaadha jira. Yookaan ajjeechaan kun yeroo xumuraaf akka dhaabbatu waraana bilisummaa Oromoo waliin harka wal qabatee waan adeemuu qabutti deemuu uummataaf waamicha goonuu ni qaba. Yookaan ammoo qabsoo hin barbaadu, du'uus hin fedhuu, gabrummaa kana fudhachuun qabaa jedhee Oromoon gadi ba'ee himachuu danda'utu irra jira. Kanaaf ajjeechaan amma deemaa jiru ajjeechaa abdii kutannaati. Ajjeechaa nama gadhummaati jechuudha. Gadhootatu walitti qabameera. Booji'amtootatu walitti qabameera. Jarri kun yeroo araararra turre waan araaraa foolii araaraa qabu haasa'uurraa waan isaan gochaa turan miidiyaa irratti bahanii uummanni Oromoo raga. Abiy Ahmed piroojeektii biiliyoona 10 doolaara biiliyoona 10 baasuu qabna sana hundumaa dhaabneetu waraanatti deebisnaa nama jedhe. Nama akkasiitu ilma abbaa gadaati jedhamee harka walitti rukutamaa fi nama ajjeesaa hafa yoo ta'e inni cubbuu tokko iyyuu qabu ka cubbuu qabu uummata Oromoo isaa nama akkasii aangoo barcuma siyaasaa itti kenne harka rukutuufiiti jala deeme. Kanaafuu duuti kuni gatiidha isa kafalchiisaa jira Oromoo gatii harka isaati ta'aafii jira. Kun ammaa kaasee dhaabbachuudha qaba. Duuti akkasii tokko lamaan nurraa hin dhaabbatu itti dhafufa. Kanaafuu tokko lamaan nurraa dhaabbatu itti fufaa taanaan immoo ka du'uu qabnu guyyaa tokkotti duunee waan xumurachuu dandeenyu akka bara TPLF'n goonee sana har'a woboonuu jira. Gaafas woboon humna qabu iyyuu hin jiru harka duwwaayyuu TPLF'n gara Maqalee geesse Oromoon booji'amtoota ishee kaleessaaf immoo aangoo kenna. Isa sanaaf immoo gatii kaffaleera. Gatii kana garuu kaffalaa itti fufuu hin qabu. Ajjeechaan akkasii kun selectively ka deemaa jiru ajjeechaan akkasii kun namoota dhiibbaa taasisuu danda'an keessumaa immoo siyaasa biyyittii har'a warra akka Lidatu Ayyaalee faayyuu baqatee keessaa bahee jechuudha. Bara Tigiree waan meeqa jecha nagaan kan deemaa ture namoonni akkasii maa keessaa ba'an har'a ni ilaalanii jechuudha. Namooti akkasii kan isaan argan namni akka Abiyyi gaaddidduusaa baqataa ooluu dhuufee ofiisaa of abaaraa oolu namni akkasii kuni yoomiyyuu dabeessa dabeessi namaan iluu dabeessi akkasii kuni waan tokkotti iyyuu hin amanu ispeesii siyaasaa bal'isuu fi bakka nuu kennu irratti hin amanu waan ta'eef namni akkasii kun bakkaatti ka'uu qabaa jechuudha. Bir'ataa nama jira. Diktaataroonni yookaan abbootiin irree akkasii amala akkasii xiqqoo. Dabeessa yeroo hedduu yookaan immoo gad-aantummaa rakkoo qorqalbii haala guddinaa waan akkasiiti qabu. Namni kun immoo akkasi. Rakkina akkasiitu ittiin taphataa jira. Namni akkasii kun Oromoo biratti akkamittiin ilaalamaa jennee yoo ilaalle Oromoonuu beekaa jechuudha. Erga mana eeguun hin oollee sareef qoricha qotanidha. Gara sanatti ka deemuu qabu Oromoon malee boru tokko du'e, iftaan tokko du'e, achii tokko du'e, namni kun achuma taa'a. Oromoon bu'aama hafaa kun hin taatu. Bara Tigiree akkasuma gariin harka rukutaa gariin immoo du'aa ture. Arge immoo waan arguu qabu. Har'as akkas ta'uu hin qabu. Warra bu'aa bubuutuu xixiqqoo tokko argatee sanaaf jecha Oromiyaan jijjiirama keessa jirti jedhu nama har'a kumaatamaan du'u bara Haile Sillaasee bara Dargii bara TPLF turte beeki namni guutuu Oromiyaa keessatti bara Haile Sillaasee nama meeqa du'ee seenaatiin lakkoofnee beekuu dandeenya. Bara Dargii nama meeqa du'ee seenaatiin lakkoofnee beekuu dandeenya. Bara TPLF nama meeqa du'ee Oromiyaa keessatti seenaatiin lakkoofnee beekuu dandeenya. Bara namni bulguun kun aangoo irra jiru kanatti guutuu Oromiyaa keessatti waggoota hedduu keessatti miti Oromiyaa ganda tokko keessatti guyyaa tokko keessatti nama ajjeefamaa oolaa jiru lakkoofne itti bahuun nu dhibeeraa jechuudha. Haala akkasiitti Oromoon taa'uun haala akkasii keessatti hanga kana hadooduun rakkoo guddaa jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo kana xumuruuf qophii. Araara deemneerra Oromoof jecha wareegama kafalamuu qabu kafallee deemneerra yoo ni duuna ta'e duune Oromoof darba yoo ta'e jenne jaallan keenya mari'annee sochooneerra. Jarri kun araaraa miti kallattii araarri irra deemu iyyuu hin beekan.
Oromoof araarumayyuu yaadaan jiran. Kanaafuu Oromoo waan ittiin fixachuu qabuun fixatuu qaba. Kanaaf duuti jaalbattee du'a nam tokkoo qofaa miti. Waan biyya irrattii fi saba irratti aggaamame. Kun immoo akkaataatti keessaa bahamuu danda'amu waraanni bilisummaa Oromoo kallattii ni kenna. Kallattii kennuu qofaa miti lubbuus ni kenna. Uummanni Oromoo immoo isa kana keessatti gaheesaa bahachuudha qaba. Kana. Ayyee galatoomaa gara jaalgammeettiin dhufa. Egaa kanumaan wal qabsiisee uummanni Oromoo daa'imman isaa dhumaa jiru qe'ee kibbaa hanga kaabaatti bahaaf lixatti yeroo akkuma makaa ture balaadhaaf saaxilamee jirutu jira. Akka waliigalaatti waamichi isin dhiyeessitan yookiin ergaa isin dhimma kanarratti qabdan kaa'ammaatti dabalamee maali? Ayyee daandii galatoomii. Egaa uummati Oromoodhaa maan keessattiyyuu gannoota 5-6 kana maan keessummeessaa jira. Anarraa kan itti muumiti jechuudha. Ajjechaan amma godhamaa jiru kaleessas ka ture qaroo hayyuu akkanuma ajjeesaas ba'anii Hayilesillaasees Minilik seenuus jettuu Dargis jettuu TPLF faas jettuu so isa hayyuu qaroo uummata kana hin sochoosaa uummata kana isa dhagaa jedhan yeroo hundaayyuu ajjeessa ta'e asiin ba'an sanbira dabreetu ilmaan isaatiyyuu namuma akka nama akka daa'ima isaa budaarraa dhossan jedhan Oromoon dhossaa baate sanyumti nama qaroo jedhum sanyumti nama jannaa jedhiyyuu akka dinfuufne daa'imuma isaatiyyuu adamsaa ba'an mootummootiin dabraa gaana gammaatti jiran jechuudha. Ammoo yoo kana godhan uummata kana laaluu jiran hagam ilma isaatiif dhukkubsata. Hagam qaroo isaa jabaa isaa kana kan sagalee isaa ta'u kanaaf hagam dhukkubsataa dabareedhaan argaa waan dhufaniif Oromoo tuffatanii kana godhaa jiran. Akkuma jaalli kaase Hacaaluun Daadhiin namni hedduun namoota hedduu hogguu du'e sanatti Oromoon wanta inni lafaa kaasee hin turre. Gaafa Hacaaluu san xiqqoo guyyaa 3 guyyaa 4 akkasitti tatta'ame achiin booda hin jallisiifne. Yeroo isaa eeggateetti irraanfachiisetti akkuma mootummoota dabranii qaroof janna isaa keessaa fixaa jira. Oromoon garuu akkatti hubate hin beeku. Duutii yeroo hundaa borus itti fufa. Iftaanis qaroo itti fufa. Haga qaroof janna jabaa dhimma Oromoodhaa hin jijjiirranne. Dhaabbin isaa jalqabaa kaasee haga dhumaatti itti fufu cufaayyuu keessaa guuranii jeesan. Akka nama gartee jabaaf qaroon dhabamee akkuma kaleessaa sanatti namootumti hin herreegne qofti walitti hafee akka barbaadetti bitee barbaadu jeesee barbaadu kaasee ittiin jiraachisutti. Hamma ganna 5 kun ammoo adda Oromoodhaaf. Akka jaldeessaa fi saree waliin aannan buusaniif jennaan jaldeessi aanan kaanitti harka cuuphee saree jala qabee saree irraa arraabdi. Amma xixiqqaa tokko Oromootti kun akkasii goone jechuudhaan isa immoo beeke isa immoo dhaabbiidhaan sirriiniti qajeelaaniti jedhu ammoo dabareedhaan qabbaneessanii tursiisanii irraanfachiisanii ajjeesan. Namni waan saba isaa sana xumuraatti qabatee akka inni hin deemne waanuma guyyaa 2-3 tokko boo'ee callisu waan beekaniif Oromoon kana godhuu hin qabdu gaama. Kan jiru baafattee akka Oromoon ammaan tana itti jirtu namitti maneen cuftuyyuun beeka. Bakka cufatti jaarsi obbaa jira. Abbaan gadaa karrayyuu bakka tokkotti obbaasan. Nami dubbatee hin jiru. Warri kun qawwee baasee qawwee qabatee mootummaa naane yookaan cabxee baqxee hin jenneen. Warri qawwee qabatee isaan lolu afixuu danda'u. Warra karaa
Annagaatiin ammoo gaaffii Oromoodhaa jedhu yookaan ammoo waa Oromummaadhaa kaasu fixuu jiru. Oromoon jala hin dubbanne. Shawwan bahaatti dhimma kana jaarsa biyyaa beekaa hayyuu qaroo isaanumayyuu warruma arra aangorra jiru kanaayyuu kan fincila san keessatti qooda guddaa qabu isaan caalaa qooda guddaa qabu. Jaarsa biyyaa hayyuu qaroo siidaalleen ajjeesan. Manuma isaa keessatti ajjeesanii biraa deeman. Ajjeechaan kuni filatamee qaroof janna jabaa keessaa guuruu jiran. Kanaaf Oromoon callisee taa'uu hin qabu. Mootummaan kun eega aangootti dhufe Oromoodhaaf waan inni maqaa akkuma duratti jedhe sanaan alatti wanti Oromoon argatte hin jiru. Ka durii caalaa manni irra gubatu jira. Ka durii caalaa hayyuu qaroon ajjeefamu jira. Kanaaf Oromoon maqaa Oromoo taangorra jira jedhuun gowwoomuun ana gammaatti waan argee keessaa bahuu qabuun jedha. Wanti jijjiirama tokkollee hin jiru. Oromiyaa keessatti nagaa buusuun hin barbaadan. Isaan akkanatti jiraachuu fedhan. Maqaa Oromootiin Oromoo wantee godhatanii waan barbaadan akkuma wooma kaleessaa san raawwachuutti jiran. Oromoo immoo maqaa callaa ijjeechaa malee waan inni irraa fayyadamee faayidaan inni irraa argate tokkollee hin jiru. Mee Oromoo of duub deebii ilaali ganna shanan kan keessa maan irraa argatte? Waan takkaan takkee akka duratti jedhe sanoo taateen alatti. Inni sun immoo kan ittiin sijjeessan, kan ittiin afaan si qabsiisan. Garuu kaayyoon isaanii kanaaniti. Oromoon waa Oromummaatu akka hin dubbanne. Oromoon waa'ee biyya Oromiyaa jedhuyyuu akka inni ganee sammuu isaa keessaa baasuu hojjechuutti jiran. Isuma kaleessatitu afaan jijjiirratee maqaa jijjiirratee sitti dhufe. Kanaaf akka kanatti itti fufuun Oromoo waan Oromoodhaaf maluuniti. Kanaafiyyuu guyyaa lama guyyaa sadi wacuun yookaan ammoo guyyaa kan cufaayyuu bo'uun falan ta'uuf Oromoodha. Kanaaf akkuma jaalli jedhe yeroon isaa kenniteef hin duutee malee homaan argan. Kanaafiyyuu isa yeroo dhumaatiif kan hambisu wareegan barbaachisu baafame xumuratti godhamuun dirqama taate jechuudha. Kana keessatti ammoo waliigaltee guddaa feeti. Oromoon tokko ta'uu qaba. Afaan tokkoon itti dhuftuu qabda. Kanaaf egaa xumura irratti waan kanarratti jedhu nan qaba waan taateef gabaabatti haganuu siin jedhu. Ayyee galatooma gara jaalmarrootti dhufaa. Egaan ABO'n keessisaa nagaa hin qabu. Humna tokko miti jedhanii yeroo dubbatantu dhaga'ama. Qaamuma olola sanaa keessaa inni isaan araaraan isin waliin ta'an akka jirtu ta'e haalli wal hubannaa hooggantoota gama bulchiinsaa fi kaayyoo hin jiru. Wanti diinirraa ololuuf wanti isin of harkaa qabdan maalii? Akkasumas dhiyeenya kana yaa'ii walitti fufiinsaa godhachaa turtan. Walga'iin kun maal ture? Maal fa'aa hojjetee uummataaf maal hubachiistu? Ayyee fayyaa ta'e jaaldaandii egaa titiisarraa akkuma damma hin eegne diina keerraa ABO'n dhaabatas gabbaa qabsoo bilisummaa Oromoo ofitti fudhatee finiinsuudha jedhee akka sii himuu dhagahuu namni barbaadu jira jedhee yaadu. Waraanni bilisummaa Oromoo qabsoon bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromoon gaggeeffamaa jiru kan yeroo kamiyyuu caalaa keessoo ofii sakatta'ee akka atuu jette marii yeroo dheeraarra akkuma turre jechuu kallattii walii kennee bobbaa waraanaa qindeessaadha jira. Haala akkasii kana keessatti silallee tuttuquu yaadeen ture. Waraana bilisummaa Oromootti akkaataa hin malleen kan miciraan hin qabne, akeeka hin qabne, kaayyoo hin qabne, qabsoon bilisummaa maal akka ta'ee fi bilisummaanuu maal akka ta'e, loltuun bilisummaa maal akka ta'e kan hin beekne, akkanumaan waraanni bilisummaa Oromoo uummata isaa biratti kabajaa fi kunuunsa inni qabu ilaalee jireenyaaf kan bahe hedduutu ture. Kana iggitiitti gochaadha jirra. Silasii kaaseeraa jaallan kaabaa kibba bahaadhiyaa gidduu biyyittiitti wal hubannaa uumne namni tokkoyyuu maqaa waraana bilisummaa Oromootiin dirree qabsoo bilisummaa kan Oromiyaa keessatti adeemaa jiru bosonaaf laggeen Oromiyaa keessatti kan deemaa jiru kana sababa keenyaan namni tokkoyyuu hulluuqee seenee Oromoo irratti
dararaa akka hin gaggeessine afaan tokko walii galleetu calalleerraa jiru. Calallii akkasii kana keessatti kan sila sii kaase ajjechaa garaagaraa kan raawwatu mootummaan gadi galoon kuni kan bobbaafatee ture amma dachaafataa jiru dirree kanarratti bakka dhaabbachuu danda'u tokkoyyuu hin qabu sana dhorkanneera. Maaliif jennaani qoraattii hamaa afata kee jala jiru ciisicha si quqquuquu danda'u bakka sanatti dhiistee waa'ee boruu yaaduu hin dandeessu hirribayyuu hin qabdu. Kanaaf qoraattii hamaa qoree dhoqqee keessaa rirmee dhaaba keessaatidha qulqulleeffataa jirra. Diina isa waloorratti ammoo kallattii kaawwannee jiru. Walga'iin yeroo dheeraa gaggeessaa turre ka atillee keessatti hirmaataa turte ka Jaal Gammachuunis keessa jiru kanii yeroo wal argine kallattii isaa walii keenya deebine. Walga'iin suni rakkoo nu keessa jiru seecca'ee baasee furmaata kaa'e. Furmaata kana keessatti zooniilee Oromiyaa kallattii waraanni bilisummaa Oromoo irra bobba'uu danda'u bakka 8tti qoodee zooniilee 8 kana keessatti sochii waraana bilisummaa Oromoo akkaataatti naamusa isaa to'achuu danda'uu fi bobbaasaa qindeessuu danda'uu fi hooggansa kana tolchuu danda'u of keessaa filatee haala kanaanis koree miseensota gumii sabaa nama 57 akkasumas koree miseensota gumii sabaa shanee gumii yookaan koree hojii raawwachiiftuu nama 7 achi keessaa eeggataa nama 5 dhaabbataa nama 7 eeggataa nama 5 kana filatee kallattii walii kaa'ee bobbaa fi akeeka ittiin socho'uu danda'u walii himee uummanni Oromoo haala akkasii kana keessatti eessattiyyuu miidhamuu akka hin qabne qofaa tiksuu osoo hin taane waan manaa baaneefis guduunfuuf akkaataatti kallattii walii keenyatu jira. Kanaan duras dubbachaa turre jaallan yeroo adda addaa keessumaa waraanaa kaadhimamaa dirree irratti leenjisee yeroo waraana gochaa turetti zoonii adda addaa irratti haalli ta'aa ture qophii ta'aa ture haasa'amaa turre jechuudha. Qophiin sun amma gara guduunfaattidha adeeme. Qophiin gara guduunfaatti adeemaa dhufee fi har'a yeroo mootummaan gadi galoon kun kan mootummaa ta'uutu hin dandeenye ganda tokkoyyuu hin bulchine ofiyyuu bulchuu hin dandeenye bara kanatti biyyittiin dinagdeetiin qilee buute uummanni biyyittii bahee galuuni rakkoo ta'ee namni guyyaatti ajjeefamuyyuu lakkoofsisa kumaatama ta'e mootummaan akkasii kuni yeroo itti wadaroon morma isaatti keenya itti jabeessinu gahuu arguutti jira. Sanarraa namni bishaan nyaate hoomacha qaqqabata waan jedhani silaa bishaansi nyaatee qaqqabannaan hoomichaa liqinfamuus hin oolchu. Liqinfamuu hin oolu silaaftuu gaa ofiyyuu duutii maaf ofuutii jedha weellisaa jaalatamaaf kabajamaa Zariihuu Wadaajoo bool'asaa daadhii naa guutu. Kan akkasiitu olola kanatti jirarraa kan hafe waraanni bilisummaa Oromoo kallattii walii kenneera. Hooggansa akkan ammasiin jedhetti filateera. Ajajaa olaanaa itti aanaa koree hojii raawwachiiftuu miseensota gumii sabaa akkasumas koree seeraaf to'annoo kaawwatee jira. Zooniilee akkan ammasiin jedhetti zoonii kanaan dura kaaba, kibba, baha, dhiya, gidduu galeessa, kibba bahaa jechaa turre irratti zoonii 2 dabalataa naannoo Finfinneetti zoonii hara arsadee akkasumas immoo zoonii naannoo Gujii keessatti zoonii madda albuudaa kana lamaantu itti dabalame zoonii 8 ta'ee zooniileen 8 kun akkaataatti waanan amma jechaa jiru kana warra liqinfamuu sodaa hoomacha qaqqabataa jiru wadarooni morma isaaniitti taa'ee itti jabeeffamu kan akkaataatti tolfannudha. Isa kanaafidha kallattii walii keenya walii galtee sadarkaa akkasiirra geenye. Keessi keenyi kan yeroo kamiyyuu caalaa akka jaalli kiyya jedhe amma tasgabbii fi jabina horate. Haala akkasii keessatti dandamachuu kan hin dandeenye akka feete buluu ka fedhuu fi miciraan kan hin qabne maatiif illee kan hin taane akkasii immoo qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti cilee gurraacha nu dibuu hin qabu waan ta'eef calalamuu qaba. Kanatu adeema. Uummanni Oromoo waan abdii nurraa kutuu hin qabu. Har'a yeroo akkasitti Oromoonuu kaleessa waan
dogoggoretti gaabbee gaabbii isaa sana gatii isa kafalchiisuu jiru kana keessaa bahuuf yeroo tattaafatutti waraanni bilisummaa Oromoo waan duuba mucucaatu hin qabu. Yoo yaadattu ta'e jaallan amma bara 2018 namni daa'ima hanga jaarsaa dubartii hanga dhiiraa qabsoo kana keessatti reefu Itoophiyaan garii malee kafaa jechuutti ka'e garii ergamaa garii museefaa jechuutti yeroo ka'e sana namni kun bulguu ta'uusaa ka arge waraana bilisummaa Oromoo qofa ture. Yeroo akkasii yeroo machii fi mirqaana akkasii sana keessa tureyyuu waraanni bilisummaa Oromoo fageessee dandeettii waa arguuti qaba ture. Yeroo akka amma hundumtuu dhugummaatti namni kun nama akkamii akka ta'e dhugummaatti mootummaanii gartuu hattuu fi booji'amtuu akkasii walitti ijaaramte saba kamuu bakka hin buune eenyummaan ishee yeroo mul'ate kana keessatti waraanni bilisummaa Oromoo duudaaf jaamaa ta'uu danda'a. Ka'edhee ilaalu ofiitti duudaaf jaamaa malee waraanni bilisummaa Oromoo qareeyyii hedduu fuulduratti arguu danda'an qaba. Goyyomfamuu akkasii sana keessatti abdiin jira. Qabsoon bilisummaa Oromoo haala kamiinuu taatu gara guduunfamuutti deemuun ni danda'ama jedhanii yeroo akkasii sana keessatti amantaatiin afaan Oromoo dubbanna jedhamee jaarsa gandaa hin barbaachisu halagaa nu gidduutti hin barbaachisu nutu dubbatee walii galuu danda'a jedhamee mallattoo tokko malee walii galtee tokko malee yeroo biyyatti galame har'a gatii nama kafalchiisaa jiru kanaaf sababa kan ta'eyyuu waraanni bilisummaa Oromoo waan har'a ta'uu danda'u fagootti akeeke akka nama mul'ata qabuutti jechuudha. Kanaaf har'a wanti ta'uu danda'u wanti diigumsa fiduu danda'u wanti mooraa qabsoo keessatti daddaaqamaa fi caccabiinsa fiduu danda'u tokkoyyuu hin jiru. Inni dirreerra jiru beeka waan itti jiru akkamitti akka guduunfu immoo kallattii isaaf kaahame eeggataa jira. Isa kallattii eeggataa jiru kanatti dabalata uummata Oromoof akka jaalli kiyya jedhee waan dabarsinu qabna. Harka duwwaayyuu gaafa harka duwwaa dhagaa darbachuun burtukaana malee mootummaa hin buusuu jetteetii fi qoosteyyuu waan junior partner jedhanii mootummaa Itoophiyaa kanaaf gargaarsa adda addaa kennanii hiriyyaa godhatanii warri ijaaree waggaa meeqa bara TPLF sana waan terrorizimii yookaan shororkeessummaa fa'aa lollaa maal jedhanii rakkoo meeqa dhiyeessanii doolaara biileenaan guuraa turanii waraanni isaan ijaaraniyyuu dhagaatiin jigee jiru. Beeka Oromoon gaafa ka'e. Uummanni Oromoo onneen sun har'as inuma jira. Ilmoo mooyyeen kan qawwee hiikatte shamarraan Oromoo qarreen Oromoo inum jirti. Dhagaa darbatee burtukaana miti inni mootummaa buusuu danda'e qeerroon Oromoo inum jira. Qeerroon sunii fi qarreen sun hedduun immoo har'a harka duwwaa miti hidhannootiin jiru. Qabsoon Oromoo yeroo inni itti goolaba argatu guduunfa argatu har'aa jiru. Kaleessa qeerroo fi qarreen dhagaa darbate harka duwwaa wareegamee wareegama isaatti iggitii namni godhu dhibuun albaadhessi akkasii akka bahu taasiseera. Har'a hidhannoo qabaachuu irratti dabalata ammoo waraanni bilisummaa Oromoo qabsoon bilisummaa Oromoo eenyuuniyyuu gara dabartee yookaan haqaaqamtee akka isheen albaadhessa namoota akka har'aa bulguu dhiiga namaa dhangalaasanii harka galtuu hin heeyyamne. Kanaaf uummanni Oromoo abdii nurraa qabaachuu isa kaleessaa caalaayyuu har'aa jechuudha. Wareegama gaafata, wareegama ni gaafata. Maaliif wareegama gaafata? Jarri kun gadhummaan isaanii biyya biraatti beektaa. Hanga har'a waraanni bilisummaa Oromoo lolee hanga har'a qabsoon bilisummaa Oromoo jara kana kokkee qabe too biyya biraa ta'ee wal haasahaniitu duuti kana caalaa kufaatiin kana caalaa manca'insi kana caalaa golgolaa'uun jiruu kana caalaa akka ittiin fufne lola dhaaba biyyi bira. Hankeenyi wareegamni isaa ulfaataa maaf ta'a hanga xumuraa hanga yookaan dhaqxee harkaan isaa hin qabdu yookaan immoo dhaqxee itti dhukaastee ajjeestutti jarri kun gadhummaa hamaa lubbuu namaaf homaa dhimma hin qabne gaafa Tigireen dhuftee dabra bira hangalaa turte yoo yaaddattu ta'e wanti jarri bulguun kun jettu uummata kaaste Finfinneetti qawwee 600 hirree irraa hin lollaa. Sadarkaa kanatti nama yaadu hanga dhaqxee ajjeestu yookaan harkaan qabdutti xumuruun hin rakkisa. Kanaaf ulfaate hankeessa. Haala amma itti deemamaa turee fi
haala amma Finfinnee jala galee waraanni bilisummaa Oromoo taa'aa jiru kanatti silaa osoo mootummaa mataa qabu ta'e dhumaatii itti aanuu fi mancaatii itti aanuu fi kufaatii biyyaa itti aanuu hanqisuu barbaadu osoo ta'e hamma kanayyuu nutti hin fudhatu. Hankeenyi kan inni jabaatee fi mootummaa akkasii miti mootummaan akkasiis hin jiru biyyattii kana keessa. Hanga namni lafarraa dhumuttidha. Hanga isaanitti hin bu'amnetti maatii isaaniitti, ijoollee isaaniitti, fira isaaniitti, hiriyyaa isaaniitti gartuu fedhii hannaa fi saamichaa wal fakkaataa qabu waliin jirani sanatti hanga homti tokko iyyuu hin buunetti jarri kuni uummanni kuni lafarraa yoo haxaamee dhume dhimman qaba waan ta'aniif kanaaf ulfaate qabsoon keenya. Kanaaf wareegama fedha. Uummanni Oromoo waan lama qaba. Waan lama keessaa garuu lachuu hin ta'uu fi tokko filachuu qaba. Inni tokko mirga barbaadu, gaaffii barbaadu, dhugaa barbaadu argachuudha qaba. Qaama araaraa kanarratti tokko waa'ee dhugaati kan nuti kaasu. Kan mootummaan kun akka ciilalluutti qaama isaa keessatti galee akka qoraattiitti nu baqata. Akka isa Tigraayitti raawwateetti araarri kun raawwachuu hin danda'u. Fact finders yookaan warri dhugaa barbaadan qaamni walabaas jiraatanii maaltu ta'e Oromiyaa keessatti, maaltu ta'e guutuu biyyattii keessatti, duutii walitti qabachuutiin raawwatamaa ture ilmaan qulqulluun du'an eenyutu gaggeesse? Dhugaan barbaadamuu qabaa jenni. Araarri waraana instituushinii biyyittii dimookiraatessanii sektarii sanatti waraana galchanii biyya nagaa gochuu qofaa osoo hin taane nagaa sana keessatti dhugaan barbaadamee abbaa dhugaaf galee abbaa dhugaaf erga galee warri yakka dalagne yoo jiraanne prosecutor ta'uudha qabnaadha jedhe. Mana murtiitti dhiyaachuu. Warri dabni irratti gaggeeffame immoo gumaan kafalamuufii qabaa jenna. Achii booddee immoo araarri bu'uu qabaa jenna. Rood maappii kana fa'aati kan jibbame itti qoosame ololatti jijjiirame shaneen aangoo barbaadde maali? Kana fa'aatu dhiyaate. Dhugaan barbaadan. Akkuma isa biyya Tigraayitti ta'e sana uummati miiliyoona meeqa erga du'ee booddee harka wal qabatee gale. Kanan barbaannu nuti. Hankanaachi balbala rakkoo tokkoo cufteetu rakkoo kan biraaf balbala banta. Du'atu ture ka. Lubbuu namaatu ba'eera. Qabeenyatu manca'eera. Biyyatu qilee bu'eera. Biyyi kuni failed state biyya kufteettu namni kufteettuu sana Tigraay cittee Oromiyaan cittee Sumaaleen cittee akkasitti biyyi kufteetti ilaala. Biyyi kan isheen kuftu jalqaba sammuu namaa keessatti. Sammuu namaa keessatti uummanni sabaaf sablimmittiin biyyittii kana keessa jiru Itoophiyaa biyya kootii hin qabu sammuu isaa keessatti. Sammuu keenya keessatti waan kooman ta'e yookaan waan waloo ta'e biyyi keenya Itoophiyaa dheetiniin saba kana hunda walitti nu fidu hin qabnu. Sabni kun hundiyyuu biyya mataa isaati qaba. Independent statetu gabrummaatii walitti dhufe. Kanaaf biyya waloo taate hin qabnu. Sammuu keenya keessatti iyyuu Itoophiyaan biyya jedhamtu kufteetti. Failed state ta'uun ulaagaa hedduutu jira. Akkasumatti gargar gabbabahuu sabootaa yookaan immoo adda ciccituu biyyootaa qofaatiin miti jedha. Haala akkasii kana keessatti dhugaan osoo hin argamiini balbala rakkinaa tokko cufnee rakkinaan biraaf balbala banuu hin barbaannu yeroo xumuraa fi cufannee deemuu qabna. Achii booddee immoo sabni bilisa ba'e hiree isaa murteeffachuudha qaba kan jedhu suni rakkoo ta'e waan ta'eef mootummaan akkasii kan mootummaa foormii mootummaa qabaatee ka dhiyaate nuyi sadarkaa shiftaattuu dhiyaachuu hin dandeenye jechuun mootummaa ka jedhamee amma aangoorra jiru kun. Kanaaf kuni waan kamiinuu bifa kamiinuu bakkaa ka'uudha qaba. Waraanni bilisummaa Oromoo sadarkaa kanarra jira malee akka ololamu sana akka ololli kun maaliif yeroo kana ka'ee jedhee ilaaluu qaba namni. Mootummaan kun yoo waa hunda gochuu danda'eera ta'e yoo barbadeessuu danda'eera ta'e maaliif nama ajjeesuun dhufe? Mootummaan kun guutummaa guutuutti loojistiikii waraana bilisummaa Oromoo dhuunfatee hooggana waraana bilisummaa Oromoo dhuunfatee waraanni bilisummaa Oromoo dhibbootaan kumootaan guyyaarraa guyyaatti harka kennatu. Waraanni bilisummaa Oromoo kun iyyuu inni isaan kaleessa 5 jedhan suni har'a immoo dhibbootaaf kumootaan harka kennatu. Innumtuu sobni isaan soban beeki waan kaleessa soban akkatti soban illee irraanfataniitu soba kaleessa kan biraanu sobani har'a immoo jijjiiranii kan biraanu sobuu jechuudha. Uummanni Oromoo isa kana ni arga. Uummanni biyyittii keessa jiru short memoriyaan inni jedhameetti qoosame suni qoosaa miti. Akkasitti fakkaata.
Kanaafidha soba kaleessa sobanillee namni nu jala deebi'ee ilaalu hin jiru jedhanii soba haaraatiin gad dhufanii haaraa soba waraana kumaatamatu harka kennataa jira. Kaleessa immoo waraanni kun dirreerrayyuu hin jiru ture. Kamtu sirrii gaama? Kaleessa waraanni kun 5-2 barbadeessineerra hin jiru. Inni kaan daangaa itti babbaqateera. Hoogganni isaa baqateera hin jiru. Har'a immoo kumaan harka kennachuutti jira. Isa kaleessa hin jiru jedhan amanama uummanni Oromoo isa har'a kumaatamaan harka kennata jedhan amanama. Soba kaleessa sobanillee akka kaleessa sobanii yaadatan har'a immoo jijjiiranii sobuu jechuudha. Dhuguma dhugaa qabu uummanni kana jala deemee yoom yeroo qabaatee kana laala. Uummanni rakkoo keessa jira. Uummati lafaa dachee ajaa'ibaa sangaan qottee yookaan tiraaktaraan qottee yookaan kombaayinaraan qottee miti. Kophee miila keetiin dhiittee irra facaastee waa hunda biqilchitu dachee gara laafettii kanarra taa'ee uummata beela'u. Uummata akkasitti beela'u kanatti immoo qamadii biyya alaatti erguu jirra jedhanii uummatatti qoosani. Uummata akkasiitu biyya keessa jira. Guyyaarraa guyyaatti waan hojjetee harkaa gara afaaniitti geeffatutu iyyuu rakkootti ta'eera. Yoom taa'anii soba akkasii ilaalaa oolu. Warri isaan sobanii fi warruma deeggaraa fi kaabinee isaanii miseensa isaanii warra albaatiin kofa guutee jiru sochii waraana bilisummaa Oromoo tasgabbii mooraa qabsootti dhufeeru isaan yaaddesse yaaddoo jalaa baasu. Humna qabna immoo jedhanii isa humna hin qabne, isa ijaarsa hin qabne, isa nagaan harka kennatee biyya keessa jiru immoo ajjeesuu. Mee waan tokko kaaseen xumura dubbii Oromoo kana. Oromooni nagaaf jecha wanti inni aarsaa inni kaffalu yeroo hundumaa gatii guddaa nu baasisu itti fufuu hin qabu. An fakkeenyuma tokko isaanuma keessaa Taayyee Danda'aan kaasa. Taayyee Danda'aa hiriyyaa kiyya ture. Har'areef hin dubbadhan. Nama garaa waliillee turree jechuudha. Mana hidhaatti illee waliin turreera. Waa tokkoon itti himaa ture yeroo sana waraana taanaa jennee yeroo deemaa ture. Yoo waa dubbatta ta'e waan dubbattu sana waan ittiin tiksitu qabaachuu qabdaan jechaa ture. Taayyeen kaleessa waraana bilisummaa Oromoo akka bulguutti dhiyeessaa ture. Gaachana isaatii ta'uu waan danda'u ture jechuudha. Har'a immoo ka'eetu bulguun eenyu akka ta'e gaafa hubatu otoo ijaarsa tokkoyyuu waan isa tokko ittisu tokkoyyuu maal afaan qabaatiin bulguu arrabsee jechuudha. Bulguun sun isa nyaate. Oromoof wanti an jechuu barbaadu yoo waa jechuu barbaadda ta'e waan ittiin of ittistu qabaadha. Oromoon rakkoonsaa ishee kana. Ijaaramuu jechuun nama 50 walitti dhufuu jechuu qofa miti. Namni 50 walitti dhufu kun fakkeenya tokko nuti akkatti deebinee biyyatti galle yoon kaase Oromoo akka kaleessaa miti kan ijaarreeru. Ijaaramee nama 50 ta'ee ijaaramee buusii wayii buusuu qofaa osoo hin taane bakka ijaarametti dubbatee nama amansiisu lubbuu namaa karaa dabarsuu nama waajira wayii keessaa qabaachuu nama daandii wayiirraa qabaachuu nama bakka tokkotti waa murtii kennuu danda'u qabaachuu ijaaramuu jechuun akkasi. Dubbattee nama amansiisu jechuun akkasi. Oromoo akkasitti ijaarametu jiraa fi kiiloomeetira 1000 meeqa nagaan baanee nagaan gal. Ijaarsi Oromoo dubbachuu qofaa miti. Hacaaluun onneerraa sirbee onneerraa dubbate. Ofiisaa qofa bakka of bu'eetiniin akkas godhe malee ijaaramee waa lafa hin jiru. Habashoota tokko yoo ta'e yoo sirbee waa godhe dudduubeerraa waa qabu ijaaramaniiru. Yoo inni tokko waa dubbatee waa ta'e ammuma waa jijjiiruu jechuudha. Iskindir Naggaa yeroo tokko Gojjam keessatti qabamee daqiiqaatti hiikame hidhuu sodaatanii jechuudha. Of qofaa bakka hin buune waan bakka bu'e sana warri bakka isa bakka kooti naa bu'e jedhu jala jiru. Battee Urgeessaa ajjeefamee calleedhaan batteen ofumaa iyyaa ture jechuudha. Uummanni Oromoo silaa inni iyyee fi nama kootii jedhee onneeffatee hin kaaneef. Hacaaluunis akkasitti du'e, daadhiinis akkasitti du'e. Oromoon osoo waan ijaarratiin osoo waa hin qabaatiin qophaa ofiisaa inni du'u kun bishingaa hedduu keessaa qophaa daraarte simbirri nyaattu. Qaroo ishee qophaa ishee waa hubatte daftee jaamtu. Akkasittiin ta'uu hin qabu. Waraanni bilisummaa Oromoo wanti inni argis kana. Wanti inni wal gurmeesse, wanti inni irree qabaachuu fi qawwee kaasuuf murteeffates kana. Qophaa dhaabbatanii akka sangoota burree sana dabaree nyaatamurra wal ta'anii
akkuma Ittiiqaa Tafarii waraabessi nama nyaachuurra waraabessa nyaatanii lulluuqqachuu jedhe sanaa jira. Hin kenninu mirga saba keenya. Uummanni Oromoo carraa lama qabannin jedhee ani xumuru tokkooni mirga gaafataa jirra. Mirga gaafataa jirru kanaaf yoo mirga barbaada ta'e mirgi nuti barbaannu warri nuti lolaa jirru warra gadheedha. Akka qoosaatti dabarsanii nuun kennan wareegama guddaatti nu galchu. Wareegama sana ofitti fudhachu. Asii du'e achii du'ee jenneetiniin abdii cabnee mataa cabnee taa'uu miti. Yoommoo wareegama sodaanna ta'e immoo mirgas barbaaddee wareegama immoo hin fedhu jettee lachuu walitti hin ta'u. Wareegama jibbata taanaan mirga hin barbaadiin gabrummaa nagaa qabdu fudhadhuuti mootummaa abbaa bulguu kanaaf waan inni barbaade kennii akka barbaadetti si dhiitee akka barbaadetti si fe'atee haa jiraatu. Callisii taa'ii jedhe. Lama hin danda'an. Waraanni bilisummaa Oromoo waa murteeffateera. Waan murteeffate immoo wareegama isaas itti beekaa itti seeneera. Ijoolleen kichuun guyyaarraa guyyaatti kan ishee wareegama kafaltus kanaaf. Mirga barbaanna mirgi sun immoo akka qoosaatti hin argamu wareegama fedha wareegama sana immoo kafalaa jiru. Uummanni Oromoo isa kanatti dabalamu. Mirga barbaanna mirga barbaanne immoo wareegama sana inni akkas ta'ee jechuurra yeroo gabaabaa keessatti waan ittiin keessaa baasu. Waggaa 10tti namni miiliyoona tokko hin dhumata yoo ta'e waggaa 10tti miiliyoona tokko miti guyyaa 10tti namni 1,000 otoo hin du'in fixachuu ni dandeenya. Kanuman siin jechuu barbaada. Uummanni Oromoo yeroo hundumaa ijaarsi inni haasa'u ijaarsa walumatti dhufanii walitti haasa'uu miti. Dhiibbaa kan uumuu danda'u. Ijaarsi isaa fakkeenyaaf warra Tigree yoo fudhattanii ilaaltan sanaataroota adda addaa warri ala jiran faa kun sanaataroota adda addaa isteetii isaanii keessatti jiranitti akka nama lammii biyya sanaa ta'eetti dirqanii dhaqanii akka isaan sagalee ta'anii fi haasa'an godhu. Mirga qaba Oromoon akkas gochuuf garuu dhimma ittiin qabu. Asuma deebi'ee waliima isaa wal cokkola. Asuma deebi'ee waliima isaa wal xiqqeessa. Asuma deebi'ee gowwaan ka dandeesse dhaanii ennaan galee niitii dhaaneema sanatti jira. Kana keessaa haa baanu. Kana keessaa haa baanu. Akkasittiin waamicha waraanni bilisummaa Oromoo godhu akka kallacha isaa fi gaachana isaatti haa dhaggeeffatu uummanni Oromoo. Fayyaa ta'e jaalladhaa. Galatoomna.